Assalamualaikum warahmatullahi akkam nagaa jirtu jajjabaattu afaan Amaariffaa haala salphaa ta'een dubbisuudhaaf jalqaba wantoota baruu qabdan afaan Oromoo wajjin akka wal sinjalaan dhoofne jecha jalqaba afaan Amaariffaa hin jabaatu kana beekaa abbaa gootee barreessuuf hete amma afaan Oromoo keessatti baa lama barreessitammi akkasii jabaatu afaan Amaariffaa keessatti baa takkaatu barraa garuu ati afaan kana akkuma dubbattuun dubbifattasa jecha jabeessitaa laaffisatta malee wanti jabeessuu fi laaffessuu jedhamu afaan Amaariffaa keessa hin jiru takka jira. Kalammaffaa dubbachiistuun isaa isumarra jirti. Akka afaan Oromoo kana a e i o u hin jennu jecha isumarra jira dubbachiistuun isaa qubuma takicha qubuma sanarra jira jecha. Waliigallee kana eega hubattaniin boodatti amma gara dubbisuutti ceenaa jecha. Okay, ka jalqabaa kun haa jedha uuma isaatii dubbachiistuun qabu haan kunii jechaadha. Haa jedhamee dubbisama garuu haa lamanuutiin illee ni dubbisama haa ta'uutii haa dubbisama baay'inaa waan ta'eef haa barreesseen jira afaan Oromoo fuulduras ni barreesseen jira. Katti aanu maalii huu ilaal huu kana yoo feetes huu jettee uu lama godhattee ni dheeressita yoo feetes huu jettee ni dheeressita ni gabaabsita akka fedhii keetiiti malee. Dubbachiistuu lamaan hin dheeratu takkaan hin gabaabbatu aadaa Amaariffaa keessaa siniin jedheen jira. Kanaafuu huun kun meerre dubbachiistuun isaa kinoo ka dugda walakkaa jirtu tuqaan tun dubbachiiftuu uutaati jechaadha. Qubeelee hunda keessa yoo agartanii tana baay'inaan buu muu nuu baay'inaan tuni ruu akkasuma dubbachiistee jechaadha kan dugda walakkaa jirtu kun. Kana sirriitti na qabadha. Katti aanu kamii hiidha jecha. Hiin amma ofii dheeressitaa ofii gabaabsitaa waliin jenneerra. Dubbachiiftuu lamaa fi takka wanni jedhamu hin jiru waan ta'eef Amaariffaa keessa. Kanaafuu dubbachiistuun ishii isa kami? Ishii amma hudduu gara gadii kanaan as sararamteetu tanachootu bakkuma fedhetti gara jalaatiin tana agartan taanaan qubeen dubbachuutti ture sun yookaan mii ta'ee yookaan lii ta'ee yookaan ii ta'ee gara jalaatiin ka jirtu tuni dubbachiiftuu akka iitti dubbisti jechaadha. Kanaafuu hii jenne jecha. Itti aanee ka ol dhaabbate kun maali? Haa ta'a jecha afaan Oromoo fuulduratti ni barreessee jira. Haa dubbachiistuun isaa eessa jiraree oluma dhaabbataa kana. Amma haa ka jalqabaa sana akkamitti dubbatne haa uummanni inni sun dubbachiistuun qabu. Haa inni kun garuu dubbachiiftuu qabaa jecha. Dubbachiiftuun isaa maali? Ni dhaabese jechaadha. Ni dhaabe akka baallaa sanatti deelagalchee dhaabee jira jecha. Kun dubbachiiftuuma qubee afaan Amaariffaati jecha. Okay. Hiin tun immoo xiqquma tuqamti aadaa ishee keessaa. Hiin tun jedhamtee tuqamti jecha. Si yoo jechuu feete amma afaan Oromootiin akka waan akkasiisanii jecha. Waan xiqqoo dhumarraffaa jidduuffaa tuqamtu waan ta'eef haantun booda akkamitti akka dubbisamtu yaaddara akkuma qubee kana gaafa barattan booda isin barsiisaa rakkoo hin qabu jechaadha. Jenna. Ka amma gara jalaa kunoo immoo hiintun dubbachiistuun ishii meera eessaan jenneerraa kunoo bakka amma maramtuu tanuma dubbachiistuu isaatii jechaadha. Hoon kunoo hoo jedha ka jalaa kuni hoon kun immoo duwwaa kana kunoo waan akka duwwaatti marameeru kana qubee hundarra qubee feetanirra yoo kana agartan hoo moo noo akkasanitti dubbatee jecha poo wahumti yaani guutuutti itti maramaan miti tokko ka itti maramne ni jira haa ta'u gara irra caalaa yoo kun gara wanni kana itti maramee jiraatu oo godhita jecha oo dubbachiistuu oo ita akkasitti walii galleecha amma moo gara laatti dabarraa laan lee jedhee jalqabaa yeroo jalqabaati lamin yoo jechuu feetes laa'uma jalqabaa kanaan barreessita ta'uuti lee laa tokkuma inni leedhaan dubbisama garuu luun dubbachiistuu maal jennee ture duraan huu jennee rammiti walakkaa kana dugda walakkaa kana dhufnaan uutaati jennee rammiti kanaafuu luu jenna gara jalaatii yoo dhufe maal taati waliin jennee ture lii taati jennee jirra. Lii jenna jechaadha. Lii gara jalaatiin dhufnaan. Ol dhaabbataan immoo maal ta'a jenneerraa laa. Haa amma agarsiisa yoo laallee ol dhaabbeera miti. Kunis ol dhaabeera jechaadha. Laa jedha.
laa ishiin gara bitaatuun gabaabbatteetti ishee waan ta'eef wanniin tun. Itti aansuudhaan lii. Liin tun xiqqoo takka tuqxe jecha lii. Barreeffama keessatti isin barsiisa akkamitti akka itti fayyadamtan yeroo barreessitanii jecha. Garuu har'aaf lii jettanii ishee dubbistan jecha. Liin tun eessa jirti dubbachiistuun akkuma duraan haasaan gara bitaatiin jennee ture kana kunoo gara gadiitiin akka duwwaa godhamteetti maramteetti jecha. Tanaachootu dubbachiistuu lii godheera jecha dubbachiistuu isaati. Ka gara jalaa immoo loodhaa. Loo akkuma hoo akkuma isiniin jedhee duwwaan tun asitti yoo barreessamtu akka waan duwwaa ta'eetichaadha. Oo taati jedheen jira loo gooteetti jechaadha. Isinii galee walii galle moo waliin galle loo jennee dubbifna. Kan kanaan achi qubeelee kana eega baranne amma yeroo itti aanullee kum kana qubee Amaariffaa yeroo xumurreen boodatti jechoota gaggabaaboo ijaaruu eegallaa jecha. Dubbisoota wantoota dubbatan haala kamiin itti barreessina haala kamiin itti dubbisuu dandeenya waan jedhu isinii barreessa. Warroonni keessattuu afaan Oromoo baratanii jiraattan afaan Amaariffaa dubbisuun salphaadha. Garuu immoo kan itti salphatu warra afaanicha dubbachuu beekutti ni salphata. Warra immoo afaanicha dubbachuu hin beeknes ni ulfaata. Garuu inuma barattanii abshiraa barnoota keessanitti fufa.